Qindoominaan sochoonee guddina haa saffisnu. Qindoominaan sochoonee guddina haa saffisnu. Gamaggamni keenya maalirratti xiyyeeffataa yoo jenne qabxii muraasa akka ittiin yaada keessa galchatan yookiin akka itti xiyyeeffatan kan kaasnu raawwii hojii gurguddoo keessaati raawwii kenna tajaajilaa isa ijoo ta'a jechuudha. Warri gabaasa dhiyeessinus gabaasa keenya keessaa kan ijoo godhannee irratti mari'annus raawwiin kenna tajaajilaa bara kana manneen hojii deeggaraa turre magaalaa keenya godina keenya aanaa nu jala jiru gandoota akkaataa itti deeggaraa turre sirriitti inni ilaalla. Ka'umsaafis kan nu ta'u isa waan ta'eef jechuudha. Kan biraan hojiin guddaaniif ijoo goones guyyaa qabnu duukaa sa'aatii qabnu duukaa kan itti xiyyeeffannu raawwii alseerummaati. Raawwii tarkaanfii alseerummaa yookiin hojii alseerummaa hojii keenya keessa hojii bulchiinsa hooggansa qabeenya namaa keenya keessaaf raawwii seerotaa keenya keessatti ijoo kan ta'e raawwii alseerummaati. Tarkaanfii alseerummaa fudhannee akkamitti hoogganaa turre? Istiin akkamitti hoogganaa jirra waan jedhu isarrattis xiyyeeffannee dhimmoota ijoo dabalataan giddu galeessa godhannee hin mari'annaa. Kanaaf mareen keenya guyyaa tokko hojiiwwan ijoo ta'an kan mana hojii keenya magaalota sirriitti ilaalla, godinaalee sirriitti ilaalla. Magaalonni fi godinaaleen hireen isinii kenname sirriitti yaada kennuu qabdan waan jirtaniif sirriitti itti qophaa'uun gaariidha. Maree waliigalaa hojii keessatti waan isin rakkise kaastanii gara fuulduraatti kallattii itti fudhattan humna itti horattan hojii gara fuulduraattis akkamitti waliigallee hojii keenya itti fufnaa waan jedhu kallattii fuulduraa qabannee hin baanaa. Kanaaf maree murteessaa ta'e ta'uusaa fi waltajjii gamaggamaa waltajjii murteessaa itti amannee walitti qabamne ta'uusaa beeknee haalaan itti fayyadamnuun dhaamsa keenya atteenshinii sirriitti akka kennitanii hirmaattan waamicha koo dabarsaa. Galatoomaa. Wantoota kenna tajaajilaa irratti manneen hojii mootummaa kan sadarkaan jiran irratti dhiibbaa geessisan isa jabaasuudhaaf yaaddeerra. Dhumarratti bu'aa qorannoo kana irratti hundaa'uudhaan immoo yaada furmaataa waan jedhamu kaa'uudhaaf akka jiraatu. Tajaajilaa siyaasaa sadarkaa bulchiinsa adda addaa irratti jiran. Egaa bu'uuraalee kenna tajaajilaa hojii wal qabatee rakkoo adda addaa ni jira. Bakka adda addaatti waltajjii adda addaa gaggeessinuu hordofii deeggarsa goonuu sadarkaatti buufiinsa tajaajilamaa manneen hojii mootummaa irratti qaban adda baasuudhaaf waan qorannichaas agarsiiftuuwwan kana fayyadamanii adda baasuudhaaf yaalleerra. Kan naannoo siyaasaa bulchiinsa hundumaatiinu adda baasuudhaaf yaallee jirra. Diyaamenshinii qulqullina tajaajilaattiin safaran sadarkaan isa namoonni sana fayyadamni adda akka baasnedha. Haa ta'uutii rakkoon jira jennee kan arginu diyaamenshinota shanan san keessaati sirrummaa fi deebii atattamaati. Waa'ee sirrummaa fi deebii atattamaa immoo waan biraa miti. Manneen hojii sadarkaan jiran akkaataa istaandardii taa'ee tajaajila kennuu fudhattee jira jechuudha. Istaandardii sa'a hojii mootummaa kabajuu irratti rakkootu jira jechuudha. Sirrummaa jechuun waan biraadha. Kan biraatiin tajaajila haqa qabeessa kennuu irratti hanqina qabna yookiin rakkoo qabna jechuudha. Qophaa'ummaa fi komii tajaajilamaatiif deebii atattamaa kennuu irratti rakkoo jira. Waliigalaan kan fiinsinaa kanarraa argamu fi gariin isaa meeqaa diteeyii jira. Tokkoon isaa ni jira. Asirratti wanta nama isin dhiyeessaa jiru baay'ee waan kondensi ta'edha jechuudha. Wantoota kenna tajaajilaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'an keessaa immoo bu'uuraalee kenna tajaajilaa humna namaa gaggeessummaa fi hojimaataaf tarkaanfii fooyyessu kenna tajaajilaa shanan dhiyeessine keessaati kan gaggeessummaa fi humna namaatiif hojii kan qabu ta'ullee kan bu'uuraalee kenna tajaajilaatiin wal qabatu jiru keessumaayyuu gara siyaasaa gadi rakkoo akka jiru. Bu'uuraalee kenna tajaajilaa ilaalchisee meeshaalee iddoo hojii tajaajila teekinooloojiin deeggaruu fi meeshaalee kenna tajaajilaatiif barbaachisan guutuu irratti keessattuu sadarkaa gadi kan kennu guddaan akka jiru agarsiisa jechuudha. Parsantii 40 kan ta'u immoo mindaa fi hojii raawwachiistuu yoo parsantii 2 waajjira qindeessaa sagantaa fi fooyya'insa sirnaqaatiif qoodame ta'uusaa fi inni kunis kan baroota darbanirra bajanni godinaaleedhaaf bara kan ta'e fooyya'insa kan qabu ta'uusaa hubachuun danda'ameera jechuudha. Walumaa galatti naannoo parsantii 93 irra kan jiru ta'uusaa fi kanaaf raawwiin hojjetamuu kanneen biroon deeggarsa hordofii ilaalanii parsantii 85 kan ta'an gahee hojii hojjettootaa qopheessuun hojjetaa kan qaqqabsiisan yeroo ta'u
parsantii 15 kan ta'an yeroo ammaa kana mari'atamee sirreeffamaa kan jiru ta'uusaa sadarkaa kaameera gama hojii gurmaa'insaa hojjetamaniin ilaaluun danda'ama jechuudha. Hojjettootaaf hoggansa carraa barnoota argatanii dhiibbaan 63 yookaan namni isa san 23 yookaan namni parsantii dhiibbaan kan geggeessine hojjettoota mootummaa barnoota dhuunfaan barachaa jiran 596 manneen hojii keessaa carraalee adda baasne isaan sanis bifoosanii hidhanii barnoota lafa jiran ta'uu isaanii mindaa seeraa haqaatis naannoo adaatti barana caalee dhiibbaa kan uummata sana beekamee haqaadhu warra hakiima beeldadha warra hakiima beeldadha akkuma keenyaan dhaqqabee nuti gabbuusne adaan jedhamu bilbilii ta'uu isa qallee waajjira qonnaarra suuraa gabbuute nuti ciccireet wasi deemu isaa ture hanga sanii bira sigaa dhibbane turine dhibbane turre ture ammas bileen takka tuqaa sagali raawwii keenya immoo bileen takka tuqaa afuri maalleenyi raawwaa jechuun akkasuma jedhee ceeronni bilee jira risiitii bilee jira bifa kana nuti deemaa jirra. Hoggantoota kan sadarkaa guddina sadii sadarkaa alaa dhibbaaf yaa'uudhaan sirna qabeenya namaata jiruus wal qabatee ragaa dhiyeessee irratti dhiibbaa turre kuma 45 akkasuma ablet kan goones aftamii kuma 45 ablet goones Bukanlah kopi kita sekarang banyak tanah roti yang kami itu. Bukanlah kopi kita kopi kalau roti dan kami berjualan kamu terikat, berjualan rawi berjualan waktu jadi mana negara. Saya kisah yang kita zaman ini mana macam mana. Saya boleh kalau berjualan waktu jarak. Waktu tak hati kasar, mereka nanti boleh kita negara bukan. Waktu tak kecil hati kasar mu, itu musik kalau jadi boleh kan. Pertama di mari kalau kita akan negeri sumbi, bukan dulu kan garmen kalau nanti kalau berbalik, malu cukup benda wajar kan. Bukan sih kalau kita lihat dia, kita tahu negeri, kita tahu negeri, orang sering bercerita itu. Kalau pun nama sudah jalan Amerika, orang benda di sini namanya kita lihat ni. Tadi kalau itu dia, kalau orang di Barat, ini sudah negeri, kalau saya nanti berpesan atau tulis saja dalam mana. Before we focus on the fact kopi kalau ada boleh kita lihat kalau orang yang jangan awak nanti saya tahu ini sana ini okera wajar boleh ogesi rawan ke desa gani boleh mada tese boleh tak itulah uji juga berada di dua kali bandingan orang takada kalau diwani gara kali ujian itu berapa kerja hojjetamu bani keessatti kallattii raawwii karoora bara godhama kerja keessatti baay'inaan qulqullinaan hariitiin kalaqaan dabaaluun hojiiwwan bara godhama kerja keessatti hojjechuu qabu akka raawwachuu qabu sadarkaa adda addaatti akka warra waliigallee itti galle akkasumas hordofii deeggarsa walirraa hin jenne taasisuu fi hanqinaayuu kan danda'u Sebenarnya dia bukan dulu dimana kita ni saja kita boleh itu kira wajib sebenarnya kami seragale amal Yesu atas semua kalau orang nama kerja kalau dia perlu otomatis kalau dia atau kau naik kalau ni juga sudah kalau keset tiba dengan orang keset walau dia benda itu serangka manajemen di wajib atas semua kerja serangka wajib manajemen di sadarkaa anak tidak tentu sadarkaa anak ni berarti sadarkaa godinat kopi barbaachisu warra qophaa'ee karoora keenya bara lama kerjaatti kan itu dalame jechuudha. Kanaanis bakkoota adda addaa karoorri kennan tajaajila sadarkaa aanaarraa sirriitti sakatta'amee fudhanamuun karoorri qophaa'ee karoora qophaa'es karoora qophaa'e giddu galeessa godhachuun maree sadarkaa adda addaatti gaggeeffamee kan jiru jechuudha. Hojiiwwan gurguddoo raawwatamuu qabaniin kallattii madaaliitiin wantoota jiranii itti fufiinsa maamilaa guddisuudhaan karoora qabanii raawwiin keenya persentii irra ga'amuu qabu walakka ta'ee akkasumas cuunfaa sakatta'insa marsaa tokkoffaa bara 2016 akkuma silaa bu'aan qorannoo sakatta'insa yaada uummataa
jalqabatti nuun ka'aa oole karoora aanaalee 12 raawwiin keenyas aanaalee 2 ture persentii dhibbaan saganteessa yaada uummataa aanaa keenya 12 keessatti gaggeessee jirru akkasumas namoota gaafannoo yaadan guutanii waliigala ida'ama nama 4,000 namarraa yaadii maamilaa sassaabamee kan jiru cuunfaan yaada funaanames daran olaanaan jira olaanaa giddugaleessa gadaanaan persentii kan inni jiru jechuudha bifa kana fakkaatu qindaa'ee kan inni jiru quufinsa maamilaa dabaluuf seektaraaleen sadarkaa godinaa istoornaa waajjira bakka siisiisa baadhimmaa kaardii dabalee baadhimmaa istaandardii hojii karaa ifa ta'e akka hojii irra oolchuu ogeessota godinaan dhaabbiidhaan kan inni deeggaramu seektaroota 33 sadarkaa godinaatti qabnu yoo xiqqaatee manaajimentii keenya hooggansa keenya dhaabbiidhaan waggaa hagaamna namaa seektara maqaan hojjetaa jirres haala kana tokkoon maqaadhaan qabamee kan inni jiru jechuudha hojjetoota as keessatti bara kana akkuma beekamu akka waldabboota saniitti achumatti yuunivarsiitii naannoo keenya jiru waltaalee fi qormaatas kan qorre waan ta'eef naannoo kanattis yuunivarsiitii wajjin waltaalee waan qormaas qormaannu qorree kan jiru jechuudha. Asumarraa sadarkaan guddina hojjetootaa irratti kanneen qormaata fudhatanii karoorri keenya dhalaan 335 ida'ama 1,100 nama ture raawwiin keenya dhiira 695 dhalaan 304 ida'ama 999 sadarkaa guddinaa caasaa waajjira carraa hojii uumuu caasaa adeemsa kan waajjira qonnaa keessa jiru qorreetii kan keessa baanee jiru qaxanaa lamarratti jechuudha. Qormaata kana raawwanni qaxanaa lachuu irratti akkasumas qaxanaa lachuu irratti aanaa 9 qaxanaa gimbii irratti aanaa 13 kan qorree darbine bifa kanaan yeroo isaanii qormaata fudhatan jechuudha. Raawwii waggaa bara kanaa xiinxallee dhufanii dhiyaatii dura maarkii konsiila ta'uu qabaa kan jedhu karoora 2017 tokkoon galmoota akkaataa amma performance indikeetariin akka naannootti madaalamaa jiruun galmoota 3 irratti hundoofne hojiilee gurguddoo keenya kaayyolee tarsiimaa fi KPI keenya define goonee kan mootummaaf dhiyeessine. Kanaaf dhimmoota kana akkuma ka'umsaatti yoo ta'e kallattii irratti amma karoora keenya xiyyeeffachuu qabu jechuun intarneetiin mootummaan bara dhufu akkamitti hojjechuu akka barbaadu kan jedhudha. Isa tokko karoora keessa irraa argattu. Raawwii 2016 keessatti finaaleen finnoota turan xiinxalameera. Ka'umsi bara kana karoorri keenya koree dhaabbatee irratti deebi'ee akka inni refine ta'u kan taasise haalli biyyaa jechuun direction ministeera siviil sarviisiirraa kennamu maal maali 2017 kaasee hojiiwwan hojjetaman akka naannootti tartiiboo jaarsa dandeettii keenyaa fooyya'insa kenna tajaajila manneen hojii mootummaa irratti fi hooggansa qabeenya namaa ammayyeessuutiin hojiiwwan hojjetamaa turanii fi intenshiniin mootummaa maal barbaada gara 2017 kaasee kan fooyya'uu qabu kan jedhu gama raawwii bara 2016 dugdeebii koreen dhaabbii continuously quarterly kenne barreeffama. Serious xiinxalanii carraa kanatti argattan baay'ee gaariidha. Karoora keenya baay'ee ogeessotaan koreetiin dacha'amee kan dugdeebii waan ta'eef madaalliin KPI bara baraan deebisuun jira. Kanarratti hundaa'eeti ka'umsi biraan xiinxala maaliif kana isinii kaa'amna dhaqqanii akkasitti xiinxaltanii karoora mataa keessanii qopheeffatanii akka nu kennitaniif malee karoora isinii dhiyeessaan jiran. Frameworkii kanaan asinitti deebisuuf jiran akkuma koreen dhaabbii taasisaa. Qaamni adda addaa karoora keenya koomenti godhee akkuma nu deebisu nuti isinii deebisuuf jiru. Frameworkii kanaan qophaa'u xiinxala gahee hojii tokko adeemsaalee gareewwan sadarkaa godinaa magaalaatti jiran adda baaftanii ergamni mul'anni maandeetii naannoorraa kaasee hamma caasaa gadiitti hojiilee sadarkaa naannootti hojjetaman sadarkaa godinaa magaalaatti hojjetaman adda baaftanii firiifaayin gootan maamiltootaaf dhimmamtoonni fakkeenyaaf butamu dhimmamtootaaf maamiltoonni keenya maal jedhu qorannoo lama sa'an. Qorannoo guddaa beektu sinis akkasuma qorataa jirtu yeroo nuti walakkaan keessanii immoo waan keenya fudhatanii itti deemtanii so dhimmamaaf maamilli maal barbaada sana
tajaajila amma kennaa oollanii gabaasa dhiyeessaa turtan keessatti maal keessatti of ilaaltan gabaasa keessan karoora keessatti konsiidar ta'a. Galmoota gurguddoo barattaananii sadan kanadha. As keessaa kaayyoleen ba'anii asumatti tun dhaabee hundaa galmoota kana sadan keessaati kan kaayyoleen ba'an agarsiistuun kaayyolee tarsiimaa ba'an kan hojiileen gurguddoo hojjennu ba'an kan karoora keenya irratti argitan amma telegiraamii rasii keenya. Walumaa galatti kaayyolee tarsiimaa 21 sabattuulee raawwii gara 67 ta'anii an rifaayin tokkoraa maayinus ta'uu danda'a ala deebi'ee karoora kennaa fooyya'aa adeemu hojiilee gurguddoo ijoo jedhamanii irratti xiyyeeffatan jedhamu handamee lamaanii hojiilee gurguddoo bira jaatiin karoora keenya qophaa'ee biyya kennuuf deemnu jechuudha. Kanarraa kan darbe tokkoon isaanii hojiileen gurguddoo warri jedhaman sun maali hooggansa qabeenya namaa jalatti tokko lama sadii maali ijaarsa dandeettii jalatti inni nama seeraasin agarsiisu kun tokkoon lakkaa'uun nu barbaachisu. Iddootti jijjiirama barbaadu iddootti rifaayin goone hin agartu karoora keenyarraa waan ta'eef tokkoon isa kana karoora keenyarraa laaltanii karoora keessan akkasiin qopheessitanii fi tarkaanfileen tarsiimaa kan waloo jennu waloon maaliif adeemsaalee deeggarsaatiin hojjetama. Adeemsaaleen ijoon naannoorraa kan qooddatani aangoo gahee mataa isaanii danda'e ifa ta'e ifa karoora keenya akkasitti ifa godhee kaa'e. Tarkaanfiiwwan adda addaa raawwachuu barbaachisa. Bara kana keessatti yoo wanta deeme gara miliyoona tokkootti ol jechuu gabaasa kennaa bitamii shanitti qindeeffanne gara miliyoona tokkootti ol kaasina baasummaa akka deemu taasifama. Qarshii gara nama kuma tokkoo fi 90 wayii adabbii adda addaa gaggeessina. Namoota 28 seeraan dhiyaatan taasisan keessattuu waajjira galii keessatti ogoota biyya akka adda addaa hojjetamu tajaajila uummataa keessatti tarsiibii ittiin dubatanii warra hojiiwwan adda addaa hojjetan waajjira keenya galii aanaa irra jiru wal qabate hordofii deeggarsa taasifne namoota seeraan dhiyaatan amma kan bukkee argachuu deeman hojjetaan baay'een jira kaan ammoo hojii irra akka gaggeessan jira. Kenni tajaajilaa dhimmoota mootummaan hooggannu dhimmoota sadan hoogganni jedhame keessaa initiatiivii akka mootummaan naannoo qabateetti biiroo keenyaaf kennamedha. Kanaaf sakada dhimma kana qabannee nutis akka godina keenyaatti hojii bal'aan bara kana hojjetamedha. Gara kanatti osoo hin galiin dura dhimmoota kenna tajaajilaa keenya wal qabatanii rakkoo ta'an maalidha? Sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa gandaatti maalidha kan jedhu sana ilaallee irratti karoorfannee hojii kana hojjetaa turreerra. Hojii hojjetaa turreenis jalqaba kenna tajaajilaa fooyyessuudhaaf hubannoo barbaachisaadha. Nama hawaasa tajaajilu, nama tajaajila kennuuf hubannoo kennuu qabna jennee yeroo 2-3 sadarkaa godinaatti leenjii kennineerra. Leenjii kennine sana booda immoo karoora keenya irratti walii galle erga mirkaneessinee booda nuti hawaasa qabannee turre ta'uu dhiyeessine hojiitti gallee booda deeggarsa gochaa ture. Kanaaf sektoroonni keessoo isaanii akka ilaaluu danda'anii fi miira dorgommii keessa akka galuu danda'an hojiin qabatamaan hojjetamaa jiruu fi lafarratti mul'atus jira jechuudha. Kanaaf teekinooloojii maaliin tajaajila kee deeggaruu qaba, yaa'utii sektara kiyyaa maal gochuu danda'uu qaba, wanni jiru baattiin gochuu jalqabanii jiranii innis bareeta mootummaatiin alatti jijjiiramoonni gurguddaan akka dhufu taasifamee jira. Gaggabaabsaaf dubbii kiyya kaasaa inni kun maal seerummaa hojii waa wal qabatu. Seerummaa wajjin nuti nama 22 tarkaanfii fudhanneerra inni mindaa wajjin wal qabatu gabaasi keenya abdii hin taane malee qarshiiwwan deddeebisisnee jirra jechuudha. Oromoos gara qarshii 50 deebisisnee jirra. Alnaamusummaa wajjin hordoffii fi deeggarsa kenna tajaajilaa taaskifoorsiin taasisaa turreen tarii gabaasa achirra dhiyaate harcaatii madaalaa komiitiin goone malee gara nama 126 tarkaanfii fudhanneerra jechuudha. Haa gaafa dhiyeessinu amma nama 144 fudhanneerra. Kana keessa nama 3 hojiirra ariine nama 8 seera dhiyeessine namoota gara 75 mindaarraa kun of eeggannoo afaanii osoo hin dabalatiin namni 144 jedhu kun jechuudha. Kanaaf kun waan namni namatti dubbataa jiruuf hordoffii waan jiruuf malee akkasumaan kan dhufee miti jechuudha. Kanaaf sochiiwwan pabliik sarviisiin godhaatiin jiru jijjiiramoota fidaa jiranii rispoonsibiliitiin mirgi itti gaafatamummaa dabaluu eegalee jira jechuudha. Jikata hojjechuu kan nu gaafatu wanti baay'een akka jiru horii mataa mandee maalummaa iddoo baay'eetti akka jiru irratti akka jiru
qabatamaa ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf egaa akka magaalaa keenyaatti magaalaan Booranaa kennamtee kenna tajaajilaa wal qabatu kan kenna karooraa wal qabatu bara kana naannoo 190 kan karoorfame manneen hojiirraa walitti funaannee isas keessa calallee kamtu rakkoo kenna tajaajilaa uummataa ta'uu kan danda'u kan rakkoo keessoo rakkoo alaa jennee adda baafne sana calallee keessaa kan hin taane itti dachaafne sirrii kan ta'e keessaa fudhannee gara 190 jechuudha karoora keenya akka magaalaatti. Hanga ammaatti raawwii manneen hojiirraa ni yaate naannoo 181 jechuudha. Kan duraarra jijjiiramu jira garuu immoo guutuudhaan inni tajaajila ammas rakkoo qabamuu qabu waan jiru sana sirriitti ammas akka taane karoora keenya ta'an keessatti hojii guddaa akka nurraa barbaadu as keessatti kaasuu dandeenya. Leenjis kennaa ture. Iddootti hojjetaa dhagna godhate qaama godhate callisee bakka akka biyyi tokko ilaalu jira. Kan tajaajila dhimma dhufaa keenzii dhuunfaa kan qabu jira. Hojii dhuunfaa asii yeroo mootummaa cufee hojii dhuunfaa isaa kan hojjetu jira magaalaa mootummaa tokko keessatti. Kana kana hunda adda baasaa ture jechuudha. Namaan adda baafne, seektaraan adda baafne. Kana deddeebisaa immoo saayinsii kennilee jirra. Akkaataa kanaatiin kenna tajaajilaa keenya fooyyessuuf waan itti deemaa jirru waa bal'aan ammas nu afaa guutuu miti waan jedhu naannoo kanatti kanananii kaasuu barbaadu. Tarkaanfilee waan wal qabatu akka magaalaan booda tarkaan fudhatu egaa miti qaara nama 30 irratti gosa adda addaatiin tarkaanfii fudhatamee jira. Maallaqaanis immoo kan deemu naannoo qarshii 24,150 kan ta'u kaasnaa mootummaatti akka deemu godhamee jira. Kanammallee immoo naamusa ilaalamaa jiru namni 4 jira. Naamusa cima waajjira lafaa keessaa nama 2 akkasumas abbaa taayitaa eegumsa naannoo keessaa nama 2 yeroo ammaa kana koree naamusaati keejiin isaanii ilaalamaa jira jechuudha. Ogeessota jarreen kun haala abbootii adeemsaati kanaan ilaalaa kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf akka magaalaa sanaatti eeruu nama 5 dhiyaate jechuudha. Gaafa namoota sobaa qabu jedhamanii agammaatti poolisiidhaaf darbee baalangaatiif darbee qulqullaa'ee seeratti dhiyaachuu dandeenya jechuudha. Karaa keenyaan itti darbee jira qabatanii lafa rakkisaa jiru jechuudha. Naannoo sanatti rakkoo jira. Kana ilaaluu qabu sinis. Amma wanti koree sanaan qulqullaa'ee calalamee koree sanaaf darbe qulqullaa'ee gara tarkaanfii seeraatti deebifamaa jira waan jiru olaantaan rakkoodha jechuudha iddoo baay'ee. Karaa adda addaatiin karaa simantii. Kanaaf isa kanarratti kun karaa keenyaan agammaatti illee galmeen sun akka carraa hoogganaan nama fure jira isa harkaan fuudhee ana bira jira garuu xumuramee gara barbaadamutti hin deemamne. Darbees kalaqa adda addaa muuxannoowwan garaagaraa hojjetaan yeroo raawwii karooraa raawwatan keessatti qabachaa ture sun akka as keessatti ilaalamanii ulaagaa akka ta'u gaditti eegamu. Ulaagaan kun parsentii 60 yookaan dhibbantarraa harka 60 kan ta'u hojjetaan mana hojii keessatti argamu akkuma yeroo sarvifaalii dhuunfaa isaatiin hojjetaa tokko waga 3 mana hojii keessatti bahe gandarratti illee jennu aanarratti kan kennamuuf ta'a. Nama dhuunfaatu parsanaalii nama san naamusa dhuunfaatiin maal akka inni fakkaatu kan keessatti madaaluudha jechuudha. Kanaaf hojjetaa kudhan yoo qabaanne kurnanu nama 3 ulaagaa madaallii sanarratti sadarkeessanii kennuuf. Tajaajila siyaasaa ta'ee qabanaa walqabeessa ta'e qulqullina qabu hawaasni irraan gahudha. Gaafa waa'ee kenna tajaajilaa haasofnu immoo iddoowwan kunii fi bifa gaddaati. Rakkoowwan akka calaqqisan keessaa iddoo warra joodhaan keessaa tokko naannoo qaamolee akka kana jechuudha. Kenna tajaajilaa keenya guutuudhaaf nagaafa jennu qaamolee kanarratti xiyyeeffannaa addaa kennanii hojjechuun baay'ee murteessaadha. Xiyyeeffannaa akkamitti kennamee jira keessumattuu iyyuu dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennamu kanaaf haalli mijaa'aa akka mootummaa mootummaan diriiree sirrii diriiree jira. Seeraan kan diriiree jechuudha. Dambiidhaan kan diriiree jechuudha. Dambii bareedaa biyya baasnee kan diriiree. Keessumattuu sochii qaamolee hafaa kanaan wal qabatee waliin tureessa naqaa hundaa'uun isa jechuudha. Caasaan karaa hojii diriiraa jechuudha. Sochiin koree kana bira jiru yookaan
sagantaawwan sirnaa qabatanii mana hojii keessatti diriiranii jiran immoo akkamitti raawwatamaa jira haa jiru wajjin ilaallu garaagarummaa babal'aatu jira. Ganama gabaasa keessatti raafuu ta'ee jira. Godinaalee tokko baay'ee fuuldurri bahanii wal hojjechaa jira. Manneen hojii rakkoolee bulchiinsa gaarii, rakkoolee kenniinsa tajaajilaa hamaa qaban jedhamanii adda ba'an 16 keessaa tokko public service. Gubboon nyaata madhamii jala namarraa nyaatamu qaxaruu irratti hojjechuudhaan harka namarraan ija namarraan kan jettuu jiraachaa. Isa kan hankeenya maal fakkaata? Sadarkaa keenyatti ilaalu baay'ee barbaachisaadha kan jedhu isa kana xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaa danda'udha. Kan biraa dhimma faayidaa hojjetaatiin wal qabatee qajeelfama lakkoofsa 24/2015 baasneerra wantoota gurguddoo 5 ayyamu. Tokko biyyoon sadarkaa lammaffaa gammachuu sadaffaa firoomfannaa barnootaa afuraffaa shallaggii shanaffaa maagaa konfolii kana kaa haala waayis ta'een raawwachuu baannaan maal ta'a mootummaan dhaabaan guutuu jaalala seera alaan raawwachuu jaalala mootummaan jiibsu jaalala seera alummaa akka saamichaatti raawwatamu iddoo tokko tokkotti jira isa kana pilaan dubbamee raawwachuu isaan manne sirriitti jechuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kan akkamitti disiipiliinii maaliitiin raawwannu moo maal ta'a argatu jennee wanni lama jechaadha. Sooshaal ta'uudhaaf dhimmoota raawwannu ta'uu ni danda'u jechaadha. Solidaaritii hojii keenya irratti qabnu ejjennoon nuti hojii keenya irratti qabnu baay'ee murteessaa ta'uusaa laaluun baay'ee barbaachisaa kan jedhan. Haa ta'u malee garuu yeroo gabaabaa kana keessatti immoo hanqinni naafata hanqina ta'anii ilaaluu dandeenya. Godinaalee fi magaalonni qixxee socho'uun dhabaa jira jechuudha. Kun bal'inaan hordofaa ture. Tajaajila hordofuu sochii ture keessatti qixxee socho'aa ture. Kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf qixa socho'uu jechuun maal jechuudha? At least akka keenyatti jechuudha. Guddaa lafa guddaatti xiqqaan akka xiqqaatti socho'uu barbaada. Kan rakkoo nageenyaa kan haala adda addaa keessatti hojjennu hamma dandeenye sana hojjechuudhaan keenya godinaalee rakkoo nageenyaa keessatti yeroo hundumtu fedha jechuu keenyaa miti. Kan baay'ee haala hamaa keessatti baay'ee jira. Kun maal jedhanis ta'e kan adeemsisaan kun yeroo waan fooyyee kan biraa ragaa wajjin wal qabatee rakkoon barataa ta'uu kana ragaa fi odeeffannoo baay'ee ta'uu warra guddaa wal lahaa Ayo teman-teman semua kalau sama dengan jelas agak beda. Masuk begini ke orang nulis. Bukan lebih lagi kawairan sini sini juga mana. Raga jiwan berkawan. Aku bukan tinggal. Raga konten dia juga. Dia menale mana ni serka budina juga. Serka sati irga jadi. Isi sini ini. Kami kan dan dia tu ada kisah. Pun malah kasih kumpul ini. Ini mah itu dia ada kisah. Jadi asyik. Siapa Gabas, susun, udah gue, zero visi itu, lalu dia sendiri, aku naik je, mungkin yang pentingnya berguna orang bergerak dan Gabas ini sekian, angkat, so mana kasih pun berbeda soal, jadi kalau bertuju, kasih budget, yo, mana kata, dan melihat kasih dia, sebenarnya yang ini nanti kasus berbadu. Kopi karurat, jika kajian menundan sama kan siang ni sudah, anda kerawunya berbeda, malu. Lesa ni drone mal, antri mal, cuma ni mal cuma tu. Kawali kenya dan leka. So, kajian berbeda. Ini lama fan, orang ni cuma apa karurat yang anda. So, आज कैसे देगा कैसे तुम कोई करोड़ बरफ माला कतुरबा करना वो कौन सा बुलेट चुलन में निकालने कैसे तुम पुरानो वाला दासी ब्रश चला असेसमेंट की वाला वो फी वाला उनका बुतु बच्चा तो से गतो से लगे क्या क्या चुप सर जाता वो भी करोड़ की अंग्रेजी कौन सा है चुप सर जाता सेक्टर पाना आना बोलूँ तो तभी फिर रिनाजिल करोड़ बरफ जाने से Wahai karoora tajaajila mootummaarratti barattoonni qophii gochee gochuu sirra jiraata. Akka amma deemne kanatti deemuu sirra jiraata. Kan ammaa kana dhaabnee yeroo itti aanutti immoo karaa jijjiirama muraasuu danda'uun tajaajila mootummaa qabeessee
guddina keenyatti magaalaa keenyatti mirkaneessifne illee ergitu jechuudha. Kanaaf qophii gahaa gochuun isinirra jiraata. Kanaaf ogeessonni as keessa jirtanis kana fudhattanii yeroo itti aanuudhaa expectation jedhe guddaadha. Isuma kana isin taasisuu fi uffata. Dhimmoonni raawwii baay'ee dhamaati. Abadii danuuti haala mijataa ta'e haala mijataa ta'e keessatti hojii hojjetame. Haala rakkisaa keessaa haala mijataa wayya qabu. Dalatee garaagarummaa sadarkaa jedhamu hojii hojjetamaa ture. Bu'aan dhufe akka walii galaatti immoo biiroo irratti argamaa jira. Bara kana kan itti hojjennee maal buufannee wantoota kana booda ilaaluu waan ta'eef gabaasa akka walii galaatti sadarkaa naannoo sadarkaa magaalaa dhiyaateeti. Galatiin qabnu kabajuu qabnu guddaadha. Asiin gabaabdoonee boqonnaa itti godhatna. Sababaatiin immoo boqonnaa fi Boqii keenya karuuraa orienteeshinii fudhannee irraa sadarkaa hoggansaatti caasaa keenya sadarkaa godina magaalaa kana boodatti torbee dhuftu hojiin isheetti guddan karoora qopheeffachuuf hojii mataan idileessuu qabaatee hojiin kun karoora maal qabaatee karoorri keenya guutuu siira kan isaan kaase tokko lameettanii ka'umsa kennameen riskii karooraa asitti sinigaa isa keessatti xiinxala guutuu haala guutuu kan qabu karoora guutuu qopheessisiisus nurra jira. Ga'een biiroo keenyaa karoora kan isaa qopheeffatee harka malee kaa'uu baasuun ta'an warri kaanis karoora guutuu qopheeffachuu danda'u isaanii deeggartanii qopheessistanii deeggartanii qulqullina isaa mirkaneessanii. Caasaa keenya sadarkaan jiru sagdaroota karaa deeggaruun kan keenya waan ta'eef deeggartanii karoorri guutuun godina keessa magaalaa keessa warri godina aanaa keessa kan hanga ganda karoorri guutuu manneen hojii hundumaa keessatti qulqulluu sadarkaa isaa kan eeggate ta'uu danda'uusa oromiyaa kan ta'uu danda'uusa hojiin keenya karoorri sakkara caasaa isiin gadi jiruuf hidha keessaniin jiru isin fakkaata. Kanaaf karoora guutuu qopheessisuun deeggaruun karoora amma galtanii karoorfatan keessatti. Karoorri keessan karoora fi qopheeffachuu karoora inni kaan akka qopheeffatu deeggaruu hordofuu qulqullinaan qophaa'ee lakkaa'amee taa'uusaa karoora kana sirriitti hanga dhumaatti qulqulleeffachuun yookiis hojii keessa lammaffaa akka ta'e boqonnii kana karoorri hin jiru kana karoorri guutuu hin jiru kana public service sadarkaan jiru hin hojjenne kana jechuun immoo biiroon hin hojjenne waan ta'eef nuti hin hojjenne akka hin jedhamneef kallattii keenya keewwannee jirra daangaa keenya jirra daangaa kana keessatti hojjetamne taanaan kallattii keenya qaban bara kana taasifamuu keenya hanga barbaadame amma booda garuu taasifamuu kanaaf dhimmoota taasifamuu keessatti qoodamu keessaa inni guddaan inni jalqaba karoorri qulqullina qabu gadi bu'ee jiraachuu sabbootaa kana keenya isaa ittiin hoggansiisu maal keessaa qaba inni yoo ta'e ilaaluu qaba kanaaf tokkoon inni ijoo keenya Standaardii keenya tajaajilaa jiraachuu isaa kan jiraanne isaa kan tajaajilamaa jiraachuu isaa kan jiraanne isaa kan Transportiin idileedhaan mari'atee hojii hoogganaa jiramoo hojii hoogganaa jiru takkaan fudhachaa jiramoo fudhachaa jiru hanganti hojiin keenya tajaajilaa sirriitti chaampiiwwan dabalatee leellisa hordofii hanga deebiitti sirrii hordofaa jiraachuusaa hojii keenya tajaajilaa kana maaliif mirkaneeffannaa karaa qopheeffatu waan hin taane superviizinii idileef tasaafii sirrii kan biraan kan karoora keessatti xiyyeeffannoo barbaadu himaasiyaa dabalee tokkoon itti fufiinsaan uumamaa jiras bakka baay'eetti
rakkoo alseerummaa furuuf hojii hojjennu keessatti alseerummaan kan biraa uumamaa jira. Alseerummaa irratti qabsoofnaa nama isa irratti qabsaa'e irratti alseerummaatiin tarkaanfii itti fudhatama. Inaali jedhama. Alseerummaa hojjetamaa jira. Bakka isaatti sababa qabsaa'e inni ta'ee alseerummaan namni ramadamee hojimaata sirreessuuf qabsaa'aa jira. Hojimaata badaatiin immoo isa kana godhu eenyu caalaa kanaaf inni alseerummaa itti fufiinsa qabu hojii dubbata. Kanaaf dhiisuu hin dandeessu, dubbachuu hin dandeessu, itti labsii aangoo kennan raawwachuu dhiisuudhaan jibbannee ka'uu duuba malee labsiin sun hanga hin shaaramne namni dhufu eegsi yeroo dhufu hin hojjeta anni ta'u waan hin hojjeta akkasuma ta'e garaagarummaan raawwii galu akkuma sila jenne kanaaf aangoo labsiin sinii kennan waan tarkaanfiin alseerummaa jalqabamee jiru itti fufa malee duba deebi'uu miti tarkaanfii tokko hin dhaabbatu. Dhagaameera miti hin dhaabbatu. Akka keessa koomii hoogganaa torbanitti guyyaa sadii bakka dirree hin ba'iin jirtanitti yookiin nama bakka buustanitti maal hoogganaa jirta koomii sadiitti turiitti gochaa ta'eedha qaba ariyaa qabaatu hoogganaa. Kanaaf Oromiyaa hoogganaa jira kan jechuu dandeenyu yoo isin hooggantan waan ta'eef magaalaa keessan hoogganaa. Godina keessan hoogganaa, aanaa keessan hoogganaa. Amma hoogganaa jira garuu jalqabee maaliif jira jechuudha. Zaagiin jira karaa barbaade iyyisiisuun jira dibbee inni dhukkubchiisuun jira. Kana dhalli godhanii yoo dhaabbattan sadarkaa ammarra jiru ooletti public service isa sirrii. Public service jechuun regulatory waan hunda kan hoogganuu jechuudha.